Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Warri sabaa sagal, mootiin Ayihuud inni dhalate eessa jira? Urjicha karaa ba'aa argine isaaf sagaduuf dhufne jechaa karaa ba'aatii gara Yerusaalem dhufan. Wangeela Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 1. Isayasi rajafami ilmanama kadimami sanyi Dawid ni jedhame ulfinasa anabati Betlehemi niyarajata Betlehemi niyarajata ni dhalate mootiin mootota Nidalate Emne guddaa Salakise Mondurbeti Angulgame Mora hore Nandalate Ulfinasa Anabgate Betlehemi niyarajata Betlehemi niyarajata Nidalate mootiin mootota Nidalate Baabiftu kan argani saba sagan kan dhufani warqi taanaan karbedhaani Betlehemi niyarajata Betlehemi niyarajata Nidalate mootiin mootota Nidalate Dukkanichi jijjiirame mucaan Maariyaam of kenname Amaanu'el ilma kansaa ililleedhaan harreen faarsaa ililleedhaan Betlehemi niyarajata Betlehemi niyarajata Nidalate mootiin mootota Nidalate Emne guddaa Salakise Mondurbeti Angulgame Mora hore Nandalate Ulfinasa Anabgate Betlehemi niyarajata Betlehemi niyarajata Nidalate mootiin mootota